Wajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa sosochii inshuraansii fayyaa bara 2016 irratti qooda fudhattoota waliin marii geggeesse. Wajjirichi bara hojii 2016tti inshuraansii fayyaatiif qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 13 ol sassaabuuf karoorfachuu beeksise. Mariin kun bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dabalate bulchitoota aanaalee itti gaafatamtoota waajjira fayyaa aanaalee godina Shawaa Bahaa akkasumas qindeessitoonni inshuraansii bakka argamanitti dhaadannoo inshuraansiin fayyaa wabii hawaasaatti jedhuun geggeeffame. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo asawaa baniinsaa taasisaniin raawwiin inshuraansii fayyaa bara darbe dhibbantaa 68tiin kan xumurame ta'uu ibsuun rakkoolee bara darbee gama faayinaansiitiin gama dhiyeessii qorichaatiin jiranii kun hawaasa harka qalleeyyii fayyadamaa gochuuf hojjechuu qabna jedhu. Bara 2016tti akka waliigalaatti abbaa warraa 201 ol horachuun qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 13 ol sassaabuufis kan karoorfanneedha kan jiran obbo Abbabaan karoora kana milkeessuuf immoo gaheen hooggansaa sadarkaan jiranii murteessaadha jedhu. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo sagantaa geggeeffame irratti argamuun kallattii kennaniin hawaasa fayyaa qabeessa ta'e horachuu fi hawaasni yaaddoo fayyaa tokko malee jiraachuu akka danda'u gochuun hawaasni dhimma misoomaa qofa irratti xiyyeeffatee hojjechuu akka danda'u wabii fayyaa isaa kan ta'e inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jedhan. Karoora xiiqii bara kana qabanne keessaa tokko inshuraansii fayyaa ta'uu ibsuun barana dhibbantaa 100 hojjechuuf karoorfamu kan ibsan obbo Abbaabbuun galma gahinsa hojii kanaatiif hawaasni hunduu miseensa inshuraansii fayyaa ta'uu qaba jedhu. Bara kanammoo parsantii 100 geenye jenneeti akka godinaatti karoorfannee kan deemaa jirru. Parsantii 100 jechuun hawaasni hunduu ka duraan jiru immoo haaromsateeti. Haaraa immoo miseensa horannee gaafa galchinee parsantii 100 akkamitti gahuu dandeenya kan jennu sanii caasaa kallattiidhaan ilaallatu wajjin madataata kan turre. Hundaa ol jedhu obbo Abbaabbuun hubannoo uummataa uumuu fi rakkoo dhiyeessii qorichaa kun kan hojjennuudha jiran. Rakkoolee amma waggaa darbe jenne kana hiiknee akkamitti hawaasni hundi isaa miseensa inshuraansii fayyaa ta'e lammaffaa immoo akkamitti tajaajila kana hunda biraan gahuu dandeenya, si'ataa gochuu dandeenya, rakkoo dhiyeessii qorichaas akkamitti hiikuu dandeenya, walitti hidhamiinsa faayinaansii kanas akkamitti hiikuu dandeenya kan jedhu kanadha kan laalamaa ture. Hirmaattonni waltajjii marii kanaa tokko tokko akka jiranitti karoora gama inshuraansii fayyaatiin qabamee jiru galmaan gahuuf qindoominaan hojjechuun sirna fayyaa hawaasaa keenya bu'uura cimaa irratti ijaaruuf of kennine hojjenna jiran. Inshuraansii fayyaa hawaasaa hojii ogeessa fayyaatiin qofa hojjetamuu miti. Hojii seektara fayyaatiin qofa hojjetamuu miti. Hojii qindoominaan hojjetamudha. Nutis akka aanaa keenyatitti darbee akka godina keenyatitti hooggansi keenya koree qindeessiturraa ana bulchaarraa kaasee qindoomina seektara garaagaraa waliin taane kana hojii siyaasaa gochuudhaan hooggansi keenya xiyyeeffatee hojii tokkoffaa godhe irratti hojjechuu qabas yoo hojjenne immoo hin milkeessina jechuudha. Hojii kana galmaan gahuudhaaf akka seektara fayyaatti tokko karoora qopheessuudha. Karoora qopheessanii qaama hojii kana galmaan gahuu danda'u wajjin marii gaggeessuudha jechaadha. Gaafa marii gaggeeffamu immoo ejjennoo hooggansa yookiin qaama dhimma kana qaama dhimmamtoota jennee qabanne kana sirreessuu fi akka sirriitti hojii kana hojjechuu danda'an isaa wajjin walii galuu danda'uudha jechaadha.